Akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota Oromoo koo chaanaalii warra taatan hundumtu bakka jirtan hundumaatti nagaan koo inni onnee raamaddee isin haa qaqqabu. Oromoo viidiyoo kan biraa qabadhee dhufeera. Viidiyoo kan biraa viidiyoon qabadhee dhufee maalidha? Dhadhaa mana keessatti akkamitti baafannaa mataa keenya dibachuu fi ijoollee keenya dibuu fi yoo ta'e dhadhaa mana keessatti hojjetannee ijoollee keenya dibuu fi binnee ofiis dibachuurra ijoollee keenyas dibuurra mana keessatti ofii keenya hojjetannee dibachuun gaariidha jedhee yaada kana gara keessanitti fidee dhufee an manuma keessattan hojjetadha yeroo baay'ee kanaaf isa isinitti agarsiisuun barbaada. Dhadhaa hojjetachuuf maal na barbaachisa? Tokkitti aannan isa kanatu na barbaachisa yeroo furdaa wanta ta'eef isa kanadha kan dhadhaa ba'uu danda'u. Ani isa kanaanan gargaarama. Taane bishaan xiqqoon na barbaachisa kanumadha. Isaan kanaan hojjedhee dhadhaa baafadhechaadha. Maaliif kana guddaa isaa gochuu dandeessu isin saayizii barbaadan bituu dandeessu an garuu ho'ama isaa yerootti hojjedha wanta ta'eef isa kanan filadha seetinnoo kana. Egaa walii wajjin hojjenna. Egaa akkasinitti mul'atu ba'aa jira. Kun isa silaarraa annanimmaa isaarraa gara dhadhaatti dhufaa jira. Ammayyuu ganaa afa jechuudha. Yeroo fudhattanii rukutuu qabdu baay'ee bilaayindii ta'uu qaba. Kanaaf irra deebinee goona. Amma garuu gara dhadhaatti naa dhufaa jira. Akkuma isinitti mul'atu amma irra deebi'eetanii itti bana jechaadha. Sinumatti agarsiisuu fi karaa bu'aa jira jechuudha. Irran deebi'ee rukutaa anuma faana tura. Egaa haala kana fakkaatuun raawwadheera mana keessan keessatti qopheessitanii ituu ijoollee keessanis dibdanii baay'ee gaariidha jedheeni abdadha. Kanaaf manumatti hojjennee dhadhaa mataa keenyaa ijoollee keenyas ta'e ofii keenyaas mana keenyatti hojjennee yoo dibanne gaariidha. Akkaataatti dibatan immoo amma isinitti agarsiisa. Anuma faana tura. Dhadhaan keenya kana fakkaatee beeraa isinitti agarsiiseera. Amma immoo rifeensa kootti akkaataatti dibadhu isinitti agarsiisa jechaadha. Akkuma isinitti mul'atu haala kana fakkaatu mataa keessanitti dibattu. Refeensa keenya mana keenya keessatti haala kanaan yoo dibanne baay'ee bareedaa ta'a. Ofii keenyaas jechaadha. Ijoollees yoo qabaanne immoo ijoollee keessanis haala kana fakkaatu yoo dibdan bareedaadha. Firiijii keessa immoo daqiiqaa xinnoo gasheera isa isinitti himne eegan calalee booda firiijii keessa akka qabbanaa'uuf jechuudha mataa keessanitti yeroo dibattan qabbanaa'ee akka dibattaniif jechaadha. Egaa gootanii booda dhumarrattis gara dudduuba isaa akka gaariitti nyaachistanii yoo dibattan bareedaadha. Ani haala kana fakkaatuun manatti hojjetadheen dibadhaa. Isinis akka dibattan abdii guddaan qaba hojjettanii. Egaa viidiyoo biraadhaan hanga deebi'ee isinitti dhufutti baay'een isin jaalladha. Bakka jirtanitti nagaan.